زين في مالك أتوكم عليه أكجايبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بقى جراتني الرجع كم بيكمو أبيني ها أنكم نجلال أبتة ترى كانوا ما والقبتنا وني باين تقول كذا ترتني نموني كل في وني كل في كانت ترى كذا ترتني سلا كل في نموني باين كل في كانت ترى كذا جرتو كل في كوني واتوكو ندلدو وما توكو أنتي ديسود مويا إيجا أكو بيكمو أكجايبات ساتيس دبلتني كل في isin itti fayyadamtantu jira. Qulfichis egaa kam jechuun keessa inni oolu qulfichi kun isa kana isa baada VP ni kana egaa akkamitti itti fayyadamna jechuun keessa inni oolu egaa itti sin galcha jechuudha. Isa itti sin galchuu duratti warri YouTube kiyya faaraatan billahi subscribe na godha YouTube kiyya isin agarsiisa jechuudha. Egaa gamanumaan gara aappichaatti sin galcha jechuudha. Aappichaatti seenna yeroo aappichaatti seenne jennee warreen jalqabarate akkasitti isiniin baafne mallattoo warri shabakaa dura kana gaa shabakaa qabaachuu si barbaachisa. Dura qulfii kanatti banattaniitiyyuu qulfii kanatti banatu jechuudha. Dura yoo warri qulfii sana keessaa qabattanii qulfii kanatti banattanii kaasanii sirreeffatu jechuudha. Waa tokko rakkina qabu qulfii kanatti banattanii kaasanii sanaan booda keessa seentaniitiyyuu akkas guutanii keessa seentanii yeroo kanatti keessa seentanii kunoo kana dhaatu jechuudha. Yeroo sana dhaatanii kaasanii update ka jedhu sana dhaatu jechuudha. Kunoo kana dhaatu jechuudha. Update ka jedhu sana san qubatti xiyyatti qabe sana achi booda gaa ergatti buutanii booda inni nuu isiniif sirreessaa amma appicha gamanumaan appitti keessa seenne jechuudha. Appitti keessa seenne jechuudha gamanumaan. Erga keessa seennee jennee maal goona asirranii filanna jechuudha. Sanaan booda keessan akkasitti isiniif filu dura bakka walakkaa dhaatu bakka zeen firii jedhu sana dhaatu akkasitti dhaatanii keessa barbaadanii zeen firii kan jedhu dhaatanii zeen firii niw lammaffaa sanarratti dhaatu zeen firii niw arfaffaa sanarratti dhaatanii ilaaltu arfaffaa irratti dhaana gamanumaan egaa start itti goone ilaalla jechuudha. Start itti goone jechuudha akkasitti dhaana jechuudha akkasitti. Okay dhaabateera jechuudha amma dhaabateera jechuudha. Asirratti wanni isinii galuu qabu daqiiqaa fakkeenyaaf daqiiqaa 9 daqiiqaa 8 isinii kenne jechuudha. Asirratti wanni isinii galuu qabu kunoo asirratti daqiiqaa isinii amma sa'aatii 3 fakkeenyaaf sa'aatii dabalachuudhaaf sa'aatii dheeraa argachuudhaaf sa'aatii 4 agarni sa'aatii 4 ittiin dhaabanne dhahuudhaaf kunoo add time kan jedhu argaa jirtu add time kan jedhu gaccu qaaftu jechuudha. Gaccu qaaftanii kaatanii as jalatti waa isinii fidaa eegi kan isin jedhu fidaa zimmeettan ilaaltu hojii zimmeettan ilaaltu haga beeksisa waa isinii fidutti beeksisa sana isinii fidaa amma gaanii kana caalatti dabaluun barbaadu waan ta'eef in dhaatu erga dhaatanii booda beeksisa isinii fidaa beeksisa sana ilaaltanii fixxu jechuudha. Yeroo beeksisa tokko yookiin 28 aga dhaqee gadi tokko gahuutti yookiin 14 aga dhaqee tokko gahuutti beeksisa ilaaltanii fixxanii sanaan booda taankiyuu isiniin jedhee sa'aatii keessan isiniif dabala jechuudha. Galatooma waliif dabartaan isiniin jedha. YouTube keenya immoo subscribe nu godhaa galatooma.